Ashamaa harka fuunee hordoftoota lalistuutu nageenya rabbii bakkaaf galma jirtan hundumaa keessatti isiniif haa ta'u maatiiwwan koo akkam jirtu fayyaa keessanii naguma ani nagaa kootii galata nageenya rabbii ammallee dabalee daddabalee bakkaaf galma jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu isiniin jecha warri maatiinaaf hin taane maatiinaaf ta'a laayikii taasisuun na jajjabeessaa yaada keessan naan gahaan isiniin jedha jedhuuf yaada keessantuu anaaf utubaadha yaada keessantuu tarkaanfachiistuudha. Yaada keessantuu anaaf reeqichan irra ce'uudha waan ta'eef yaada keessan narraa hin qusatinaan ammallee afeerraa kooti yoo isin yaada dogoggoraa fi lallaafoo ta'an na sirreessistan naaf himtan sirreeffadhee boorullee mukan kanarra bareedaa ta'ee fi kan kanarra miidhagaa ta'e qabadhee dhiyaachuu fi yaadni keessan anaaf haamilee kollee na cimsa kanaaf yoo yaada keessan narraa hin qusatin ammallee afeerraa kooti warri maatiin haa taatanii nuffi tokko malee hagayyoon ana waliin turtan immoo guddaa galatoomaatiin jecha ammallee nan nuffina laayikii taasisuun na jajjabeessaa yaada keessan naan ga'uu hin dagatina isiniin jedha hundumti keenyayyuu walaa jajjabeessuu wal jajjabeessuu aadaa haa taasifannuun isiniin jedha maatiiwwan koo numatu wal jabeessaa numatu wal kuffisas wal kaasas namni immoo adeemsa isaa keessatti hundumtuu sirriidha jechuun hin danda'amu dogoggoroonni hedduun jiraachuu malu sanammoo namatu namarraa argaa yaada keessan karaa barreeffamaan naan ga'an isiniin jedha namni beekaan qabu garuu amma beekurraa dubbata kanaaf iyyuu dogoggorootaa fi yaadota jiran dadhabina jiran immoo sirreessuudhaaf ani nama qophiidha yaada keessan narraa hin qusatinaan ammallee afeerraa kootiin isiniin jedha mata duree gabaabduu tokkoon fidadhee dhufe haga dhuma mata duree kootti akka na waliin turtan ammallee afeerraa kootiin gaafa namni kufaatii kee darban siif lakkaa'u ati immoo tarkaanfii fuuldura kee hafan ofiif lakkaa'ii jedha sababiin isaa namni tokko waa'ee kee kan haasa'u waan darbeerraati ati garuu fuulduratti waan haaraa hojjechuudhaa fi fuuldura kee kan jiru karaa dheeraadha fuuldura kee kan jiru siif waan haaraadha jireenya keef waan haaraadha kanaaf iyyuu ce'uudhaaf ati nama qophiidha waan ta'eef isaan iddoo kee ga'uudhaaf iyyuu ganaa waan ati dabarsite haala kaa'anii bakka kee ga'uudhaaf iyyuu ganaa dadhabina kee kufaatii kee jabina kee otoo hin ta'iini kufaatii kee darbanidha fuuldura keetti ilaalaa fuuldura kee fuulleeffadhuuti bakka itti caadimtu ilaalaa tarkaanfii waan hafan lakkaa'e ce'umsa koo goolabuuf tarkaanfii kanatu na hafe isa jedhu sana lakkaa'e yoo akkuma isaaniin gargaaruudhaaf kufaatii kee kaleessaa kan lakkooftu taate bakka geessu mitiitii iddoo geessirraa yoo dandeesseen dhaabattu mucucaatti kufuu dandeessa kanaafiyyuu warri dudduuba kee deemanii dadhabina kee fi kufaatii kee kaleessaa lakkaa'an warra bakka kee hin geenye isaan bakka kee ga'uuf tattaafatu otoo hin tahiini kufaatii ati kuftee fi taateewwan kaleessa siif barumsa ta'anii keessa dabarsi darbanii warra ati kaleessa keessa dabarte mudannoowwan kufaatiiwwan kaleessa siif har'a jabina har'aa kee ta'an mudannoowwan kufaatii kirraa barattee irraa hubattee gufuu sidha irraa luka jabeeffattee bakka kee har'aa geessa ati immoo isa darbe lakkoofta otoo hin ta'in isa siyaafee lakkoofta maaliif xumuratti deemtaati goola deemsa keettidha deemaa jirta malee jalqaba ka'umsa keetti deemaa jirtu wanni nu mudatan hedduun isaanii baay'een isaanii yoo keessa gallee yaada tasgabbiif obsa qabeessan kan fageessinee yaannu ta'e baay'een isaanii waan irraa barannu waan irraa hubannuu fi waan immoo mudannu akka mudannootti ta'ee warra keessuma barumsaan akka barumsaattis tarii jabinuma rabbiillee keessa finnee jabina rabbiitiin as ga'e malee sana faan nu mudate sana keessatti garuu rabbiin waanuma gaariif na qoree jennee yoo ija qalbii qabeessaan ilaallee waa baay'ee irraa barannee darbina sana keessa garuu kan darbu nama obsa qabu namni obsa hin qabne namoota kufaatii sana lakkaa'aniyyuu yoo arge dudduubatti deebi'ee bakka itti kufe sanayyuu deebi'ee mil'ata akka sanan taaneef garuu kutannoo qabaachuun dirqama gara dudduubatti deemsi hin jiru gara fuulduratti malee
namoonni baay'een kufaatii kee hawwullee danda'u. Kufaatii kee kaleessaallee haaromsanii haasa'uu danda'u. Sana gurrallaatiin daandii haaraatu si eeggata waan ta'eef. Waan ati hojjettu hedduutu si hafee waan ta'eef. Deemsa kee goola battee deemaa jirta malee jalqabatti bakka kufaatii keetti miti kanatti deemaa jirtu. Kanaafuu namoota waan kaleessaa sitti leellisan kufaatii kaleessaa fi taateewwan darban seenaawwan hadhaawaa darban namoota sitti kaasanillee baay'ee isaan keessummeessi. Yoo keessummeessite iyyuu sammuu kee keessatti yaadatte laatiin bakka itti laatiin tuffadhoo bira darbe. Sababiinsa dudduubatti gaafa deebitee yaadduu sammuun kee waa biraa keessa gala. Akka haaraatti haaromsitee yaada keessa gala. Yeroo kana immoo deemsi kee inni ammaa kun bakkuma ga'etti dhaabbata jechuudha. Bakkuma amma gahe kanatti deemsi kee inni silaa fufuu qabu bakkuma amma gahe kanatti si jalaa qoojara. Akka sanan taaneef garuu gurra namaaf kenni. Qalbii kee garuu hundasaa namoota akkasiif hin kenni. Soba dhugaa fakkeessee deemsa kee maree bakka kanatti si dhaabuuf iddoo kanatti si qoocarsuuf wanti jiru hedduutu jira. Akka sanaan taaneef atillee nama dammaqaa ta'uu qabda. Anillee nama dammaqaa ta'uu qaba. Nama ofiin deemu, nama yaada ofiitti amanee deemu, nama ollaa laalee deemu yookaan immoo hiriyaa laalee deemu osoo hin ta'iin nama ka'umsa isaa beeku eessatti dhaabbiin koo jedhee nama deemsa isaaf tarkaanfii isaa fi yaada isaaf of danda'ee deemu ta'uu qabdaatillee. Kaleessa kee yaaddee gaddan baay'isee gaafa kaleessa kee gaafa gaddaa sana yaadattu bakka ga'umsa kee guddaa akka ta'e yaadadhuuti abdii kee haaromsaa deemu keessa kee haaromsaa deemu gaafa sana dandeettiin saffisa waa hojjechuu keellee waa yaaduu keellee dabalaa deema malee hir'achaa deema miti. Arrabni kaleessa kufaatii kee leellisaa fi harka dhahaa ture si gototaa ture gaafa ati bakka gaarii tokko geessi gaafa ati milkaa'aa taate gaafa ati mo'ataa taate gaafa ati kaayyoo kee sana galma ga'atte gaafa deemsa kee sana bakka yaadde sanaan geesse arraba kaleessa kufaatii kee leellisutu boorummoo galata kee leellisa ta'a. Bakka kufaatii fi bakka xixiqqaatti of hin madaale. Bakki siif malu guddaa waan ta'eef. Waan baay'eetu jira kan dudduubatti nama harkisan. Gara fuulduraatti waan si dhiibutu xiqqaadha. Wanti si harkisanii rooba gannaa dhoqqee dabalatee waan hedduutu jira. Gaafa roobni roobu yoo akka ijoollee baadiyyaa taatan jechuudha. Gaafa roobni roobu baadiyyaa keessa yoo yaadattu ta'ee jechuudha. Amma fakkeenyaaf dhoqqeefaatu jira. Gaafa dhoqqee sana keessa gaafa ejjittu dhoqqeen suni gadi si gotota malee akka ati saffisan tarkaanfattee gamatti ceetuuf sin afeef. Luka kee tokko yoo fudhatte luka kee tokko illee qabataa jechuudha. Akkasuma immoo gara fuulduraatti akka ati daddaftee bakka yaadde sana hin ga'in otoo yeroon sitti hin fagaatiin warri daangaa sitti ta'anii dhoqqee sana dabalatee waan hedduutu jiru. Akka sanan taaneef immoo nama dhoqqeetiin qabamu, nama yaada xiqqootiin qabamu, nama waan akkasii fatamu immoo hin taane. Namoota si jabeessanii michoonfachuu baay'isi malee namoota dudduuba kaleessaa si yaadachiisanii yaada kufaa fi yaadannoo kufaa sitti kaasanii yaada kee dudduubatti deebisanii gara dudduubarraa si lakkoofsisanii badaasan michoonfatu. Kaleessaa dadhabina kaleessaa kufaatii kaleessaa taateewwan kaleessaa waan ka'uu qaban mudannoo fi yaadannoo adda addaa jiraachuu malu. Isaaniyyuu guyyaa itti ka'anii guyyaa qabu. Guyyaama hundumaa ka'u miti. Guyyaama namni suni si argu waan sana sitti kaase sun yoo ta'e namni suni iyyuu wayiif deemaa jechuudha. Kufaatii darban sana dadhabina kaleessaa sana namni onnatee siif lakkaa'u siif tarreessu ati immoo galma kee ga'uudhaaf tarkaanfii meeqatu na hafe jedhiitii yaadi. Gaafa sana
faallaa ta'aa jechuudha adeemsi keessan. Ati yaadaa jirtuyyuu nama sanaaf hojiidha taa'isa eegaa jechuudha. Kanaafiyyuu gabaabumatti wantiin jechuu barbaadu kufaatii gaafa namni lakkaa'u isa darbe gaafa namni sitti kaasu seenaa darban gaafa namni sitti kaasu kufaatii darbanii fi wantoota xixiqqoo gaafa namni sitti kaase ati immoo tarkaanfii hafan galma kee ga'uudhaaf isaanii yaadadhuutii abdii kee haaromsi. Kanaafuu gaafa namni kufaatii kee darban siif lakkaa'u ati immoo tarkaanfii hafan fuuldura kee kaayyoo kee ga'uudhaaf isaaniin ofiif lakkaa'ii humna jabaadhu fuulduratti deebii humna haaromsadhuun isiin jedha. Mata dureen koo har'aa kanuma fakkaataa. Warri agayyoonaa waliin turtan hedduu galatoomaan isiniin jedha. Dogoggorri yoo jiraate yaadan amma yoonaa haasa'e keessatti na of qolchaa isiniin jecha. Warri maatiinaaf hin taane ammallee maatiinaaf ta'a sabskiraayib taasisuun maatiinaaf ta'a yaada keessanillee narraa hin qusatiin tarkaanfachiistuudha. Anaaf utubaadha yaadni keessan anaaf riqicha ceesistuudha waan ta'eef yaada keessan narraa hin qusatiin anammallee afeerraa kooti warri maatiinaa taatanii agayyoonaa waliin turtan immoo laayikii taasisuun na jajjabeessa koomentii barreessuu yaada keessan ammallee naangaha yaada keessantuu na ceesisa yaada keessantuu na imalchiisa yaada keessantuu boru yaada bareeda hojjechuu fi fudhadhee akkan dhufuu fi na kakaasa waan ta'eef yaadni keessan anaaf utubaadha yaada keessan narraa hin qusatiin ani isiniin jedha. Namni beekaan qabu garuu amma beekurraa dubbata hagayyoonaa wanna taphachaa ture keessaa wanni hin beekes ta'e otoo hin beekin isin mufachiisellee yoo jiraate na of kolchaan isiniin jedha. Wanni sirreessu yoo jiraate koomentii jalatti na barreessuu hin dagatiina. Agayyoonaa tasgabbiitiin yeroo keessan nu laattanii warreen nafaana turtan hedduu galatoomaan isiniin jedha. Yeroo gaarii qabaadha. Mata duree biraatiin hanga walitti deebinutti yeroo gaarii naaf qabaadha. Nagaan turaa rabbi nagaa walitti nu adeemsuun isiniin jedha. Yeroo gaarii qabaadha. Nagaatti.